Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtan sanaagaa qabu. Egaa utaalloon narraa deemaa hin jiru baay'ee natti cimaa jira jechuudha waan isaa hin beekne sagalee kootiif baay'ee dhiifama. Akkasuma dhugaa viidiyoowwan baay'ee isin biraan editii godhee gaa'uu hin dandeenye jechuudha. Xiqqooshii utaalloon baay'ee ulfaataa natti ta'e maal akka ta'e hin beeku. Kanaafuyyuu wantoon ijoolleen gaafii na gaafattaniit illee obsa dhabdanillee ni jirtu jechuudha. Obsa godhadhaa ilmi namaa waan rakkatu hin beekamu. Viidiyoowwan ani kaama gallakkisaa jiru kana malee jechuudha. Kanan amma irratti hojjechaa jiru kana malee kanan guyyoota lama gallakkisaa jiru kana viidiyoon dura editii godheedha jechuudha. Viidiyoo dura editii godheetoo firaayiveetii keessa tureedha jechuudha kanan gallakkise. Kanaadha jechuudha amma erga gaafa utaalloon naqabee guyyaa tokko bichaa viidiyoo utaalloon naqabee dubbadhe sanii fi kanaadha jechuudha erga gaafa nan dhukkubuu qabeeti kanan hojjedhe. Kanaafuu gaafiiwwan na gaafattaniif dhiifama isiniin jecha yeroo na barbaachisaa ijoolleen akkasuma waan biraallee naan jettan ni jirtu jechuudha. Kanarratti nu hojjedhu jettanii tooyi baay'ee deemuu hin dandeenyen isiniin jechuu jaaladhaa. Egaa kaa namni akkuma ofii barbaadetti miti waan hundaayyuu kan argatu bakka rabbiin nama oolche oolanii. Kanaafuyyuu gaafan fayyee viidiyoowwan keessan gaafii keessan isiniifan deebisisiniin jechuun jaaladha. Har'a kanan qabadheetoo dhufe gaafii ijoolleen baay'een gaafattan ni qabadheetoo dhufeetoo jira. Biradistiiwwan akkasuma kan meeshaalee firiijidhaa ta'an akkasuma immoo kan ho'aa keessattuyyuu biradistiiwwan yookaan sahaaniiwwan ho'aa nyaata itti qopheessaniitoo nama ateechisu kan jedhu qabadhee kara keessan dhufeera. Akkasuma biradistiiwwan kan dirirribooshii yookaan walirra taa'ee kan 5 ni jira kan 6 ni jira. Kan 7 ni jira isaan sanillee qabadheetoo dhufeetoo jiran isiniin jechuu jaaladha. Asumarratti argattuu isa hundaayyuu isiniin jedha. Ani baay'ee haasa'uu hin dandeenye. Bakka jirtanitti dhagaanaa taa'ii isbiikarii wajjiniin wanni gatii isaa laalladhaan isiniin jechuu jaaladha tokko tokkoonidha. Warri viidiyoo kana laaltanii hiriyoota keessaniifillee sheer godhuudhaan akka bira ta'u godhaa isiniin jedha. Warroonni immoo maamila keenya hin taane sabiskiraayibii godhuun maamila keenya ta'a. Barumsa asirratti darbuu dhaggeeffadhaadha. Dhugaa dubbachuuf baay'een dubbachuu dadhabe baay'ee tokkoon dadhabee jira. Isiniin jechuun jaaladhaa keessan warroonni gaafii na gaafattan obsanaaf godhadhaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaata. Ani asumarratti annaaba baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja bakka jirtanitti turtii gaarii naaf qabaadha. Amma sagalee wajjiniin gatii isaa tokko tokkoon asuma keessatti argattanii wanti girisin jedhe soggaa jiraate ta'e na gaafadhaa keessan warri barbaadan hoggaa jiraattan immoo iskiriinshoot godhaatiin ergaa waa meeshaalee hundaa asuma keessa jira. Meeshaan biiffee meeshaan mana keessa meeshaan kichiinii ta'u hundaa asuma keessatti argattuun isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee ana asumarratti dhaabee gatii isaa wajjin turtii gaarii.